components of vector kan jedhu ilaallaa agarsiisuu fi vectorii fayyadamnee ilaallu. Mee fakkeenyaaf vectorii kanaanii vector A haa jennu. Vectorii kana gaafa ilaallu kallattii lamarra adeemaa jira. Tokko kallattii dalgaa yookaan x axis irra deemaa jira. Kan biraan immoo acholis ka'aa jira. Kallattii lamarra deemaa jira. Vectoriin kun inni dalga kana akkas adeemu ax haa jennu. Inni achol ka'u immoo ay haa jennu. Yeroo kana ax fi ay components of vector A jedhamu. Components of vector A jedhamu. Asiin kaa'uu dandeenya. Kan inni ol ka'u yookaan ay jechuu dandeenya. Iddoon kun immoo teettaa jenna. Teettaan ax kanarraa hamma inni achi ol ka'ee adeemaa jiru kofadha jechuudha. Kofa kana gidduuti. Ax, ay fi teettaa barbaaduuf saayinii, koosaayinii fi taanii fayyadamna. Ax yeroo barbaadnu horizontaalii kana yeroo barbaadnu koosii fayyadamna. Akkuma beekamu cos of teettaan wal qixa adjacent ishee kana teettaadhaa gaditti kan jirtu kuni adjacent jenna. Inni kun immoo hypotenuse jedhama. Dheeraan kun jechuudha. Vector A kun hypotenuse jenna. Inni kun immoo teettaadhaaf oppositeedha. Opposite kanaaf cos of teettaan immoo wal qixa adjacent over hypotenuse. Hypotenuse. Kanumarraan ka'uudhaani cos of teettaan wal qixa cos of teettaan wal qixa adjacent. Adjacentiin maaloodha? Ax. Ax over hypotenuse no A dha. Vector A jechuudha. Cross goonee maal arganna? Asii ax wal qixa A times cos of teettaa arganna. Kan asitti yeroo barreeffannu ax wal qixa A times cos of teettaa jechuudha. Saayinii yeroo fayyadamnu immoo sin of teettaan wal qixa opposite over hypotenuse. Opposite jechuun teettaadhaaf opposite kan ta'e ay dha. Ay over hypotenuse keenya immoo a dha. Sin of teettaa cross gaafa goonu ay wal qixa a times a baay'isuu sin of teettaa. A baay'isuu sin of teettaa. A baay'isuu sin of teettaa nu ta'e jechuudha. Teettaa keenya argachuuf immoo taanii fayyadamna. Taanii yeroo fayyadamnu teettaa argachuu nu fayyada jechuudha. Tan of teettaan wal qixa opposite over adjacent. Tan teettaan wal qixa oppositiin ay dha. Ay over adjacentiin ax dha. Teettaa kana argachuu fi gabalachuu taaniidhaaf irraa tan over tan. Taaniidhaaf gaafa irruu as jala waan jira. Taaniin kun taanii kana ni bada. Kana booda teettaan wal qixa waan tan over waaniin kun wal galagalee kanaan baay'ata. Tan inverse jechuudha. Tan inverse times ay over ax jechuudha. Kanaaf iyyuu tan inverse of ay over ax jechuudha. A kana yeroo barbaadnu immoo Pythagorasiin fayyadamnee barbaaduu dandeenya. A keenya kana yeroo barbaadnu Pythagorasitti yeroo fayyadamnu fakkeenyaaf kun digirii 90 yoo ta'e
kun Cdha. A fi B yoo ta'e kuni C square wal qixa A square plus B square kan jedhu durumaan beekna formulaa Pythagoras jechuudha. C kan argachuuf raadikaala gadi galchina. C keenya wal qixa under radical of A square plus B square ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu karaa kanaatiin gaafa dhufnu A'n keenya wal qixa under radical of A x square plus A y square ta'a jechuudha. Akkasittiin immoo A argachuu dandeenya. Foormuloota kana karaa inni dhufee fi foormulaa kana tokkoon tokkoonsaa qabachuu dirqama ta'a jechuudha. Mee foormulaa kana fayyadamnee fakkeenya tokko gabaasnee haa hojjennu. Veekteriin kun 60 niwutoonii yoo ta'e, teettaan immoo 30 digirii yoo ta'e, kompoonentoota isaa barbaaduudhaaf yoo gaafatamne amma fakkeenyaa fi veektar A akka veektar A'tti kana fudhanna. Kana A jennu kuni x axis irra kan deemaa jiru Ax jenna. Y axis kanarra achi ol kan deemaa jiru immoo Ay jenna. Yeroo kana asinne Ay keenya asitti barreeffachuu dandeenya. Tokkuma dhagatii ta'eef asiis Ax jechuu dandeenya. Rakkoon qabu. Kuniif kun wal qixadha. Kana booda kompoonentoota yeroo barbaannu fakkeenyaa fi Ax yeroo barbaannu Axin wal qixa akkuma foormulaa kan irraa argaa jirru A times cos of teettaadha. Kana jechuun A keenya 60 qabna. 60 baay'isuu cos of teettaa. Cos of teettaa 30 qabna jechuudha. Cos of 30 digirii jechuudha. 60 baay'isuu cos of 30 digiriin immoo duwwaa tuqaa 886 akka kaalkuleetara irraa argamutti jechuudha. 60 baay'isuu duwwaa tuqaa 866 ta'a jechuudha. Wal qixa meeqa nu ta'a? 60 baay'isuu duwwaa tuqaa 866 52 nu ta'a. 52 nu ta'a jechuudha. Axin keenya 52 niwutooniidhaan nuuf kenname niwutoonii jennee gochuu dandeenya. Kana jechuun humni kallattii yookaan humna horizoontaal irra deemaa jiru 52 niwutoonii kallattii X irra kan deemaa jiru jechuudha. Ay'n keenya immoo wal qixa akkasii argaa jirru A times sin of teettaa. A'n keenya akkuma silaa 60 baay'isuu sin of teettaa. Teettaan meeqa? 30. Sin of 30 digirii jechuudha. Sin of 30 digirii jechuun 0.5 baay'isuu 60. 0.5 baay'isuu 60. Ay'n keenya immoo wal qixa 60 baay'isuu 0.5 30 niwutoonii ta'a jechuudha. Humni kallattii Y'dhaan harkifamaa jiru immoo 30. Kallattii lamaan jechuudha. X irra 52 niwutooniidhaan deemaa jira. Y irra immoo 30 niwutooniidhaan deemaa jira. Kompoonentis kan jedhamu Ay fi Ax kanadha jechuudha. Mee fakkeenya kana ilaalleetu kutaa itti aanutti dabarra. Fakkeenyaa fi yoo akkasitti nuuf kennee calculate the magnitude of resultant vector and its direction jedhee nu gaafachuu danda'a. Akka kanatti nuuf kennee jechuudha. Kanas barreeffamaan nuuf kennuu danda'a. Fakkeenyaa fi positive x axis kanarraa digirii 30 digirii ol ka'ee niwutoonii 15 irratti veektarii jiru akkasitti nuuf kenna. Magnituudiin karaa kanaan immoo negative x axis irraa yookaan westii irraa jechuudha. Kallattii akkasitti west jedhee east jedhee north jedhee
kennuu danda'a. Asiin immoo weestii irraa 60 digirii maagniitiyuudii 18 niwutoonii nuu kenne akka kanatti nuu kennuu danda'a. Yeroo baay'ee gaaffii akkasitti nu gaafata jechuudha. Kana jechuun mee asirratti haa ilaallu. 15 nuu kenne 15 niwutoonii nuu kenne asiin 15 niwutoonii nuu kenname asirra kan nuu kenname immoo 18 niwutooniidha. Asiin 60 digiriidha. Asiin 30 digiriidha kan irraa ol kakkee jiru jechuudha. Yeroo kana barbaadnu amma fakkeenyaaf kanarratti veektarii kanaaf amma kana F1 haa jennu. F1 F2 haa jennu. Yeroo kana kanneen kompoonentiitti qoqqoodna. Kana mee F1dhaa fi F1X jenna. Mee kana kallattii X irra kan deemaa jiru jechuudha. Isa kana immoo F1Y jenna. As dhufnee isa kana immoo F2X jenna. F2Y jenna. Akkuma barbaaduun ta'u jechuudha. F1X kana gaafa barbaadu akkuma silaa maal fayyadamna? X kanaa fi koosii fayyadamna. Kanaafuu F1X wal qixa meeqa qabna? F1 akka fakkeenya silaatti jechuudha. F1 times cos of theta. Cos of theta. Theta jechuudha. Kana booda F1 X wal qixa ta'a. F1 meeqa? 15 baay'isuu cos of theta cos of 30 digirii jechuudha. 30 digirii. F1 X wal qixa 15 baay'isuu cos of 30 jechuun meeqa ta'a? Cos of 30 duwwaa tuqaa 866dha. Duwwaa tuqaa 866 15 baay'isuu duwwaa tuqaa 86 F1X 15 baay'isuu duwwaa tuqaa 866 13 ta'a. 13 niwutoonii ta'a jechuudha. F1 X keenya meeqa ta'e? 13 niwutoonii jechuudha. F1 Y keenya immoo F1 Y immoo wal qixa saayinii fayyadamna sammuu. Saayin jechuun opposite over hypotenasiidha. Oppositii yookaan saayinii oppositii kanaaf oppositii teettaa F1 Y'dhaa fi saayinii fayyadamna. Kunis F1 times sin of teettaa jechuudha. Akkuma formulaa silaa kana yeroo fayyadamnu meeqa ta'a? F1 keenya 15 baay'isuu sin of teettaan keenya 30 F1 Y'in wal qixa 15 baay'isuu sin of 30 meeqa? Sin of 30 0 tuqaa 5 7 tuqaa 5 ta'a. F1 Y'in wal qixa 7 tuqaa 5 niwutoonii ta'a jechuudha. Kanas mee achi dabarfannee barreeffannaa. F1 Y'in wal qixa 7 tuqaa 5 niwutoonii. F1X fi F1Y akkasitti xumurree F2tti yeroo dabarru akkuma isa kanaa gargaaramna. F2X wal qixa F2 times cos of theta. Akkaataa itti fudhannuu qabna gaa isa 60 kanaa jechuudha. Asii iddoo kanatti kwaadiraantii lammaffaa keessa jira. Kwaadiraantii lammaffaa keessatti 60 jechuun asii baanii dhufnee as keessaa ammasittidha jechuudha. Kan nuti ilaallu X axis irraa kaaneetu. X axis irraa sababa kaanuuf teettaan keenya kan inni ta'u 180 hir'isu asitti teettaa R akkuma kanaan dura ilaalaa ture. Teettaa R kutaa isa darbe keessatti iddoo kanatti teettaa R jedhamu. Kanaafuu asiitii teettaan R keenya kwaadiraantii lammaffaa keessa jira yoo ta'e
teettaan keenya 180 hir'isuu teettaa r ta'a jechuudha. Teettaan keenya 180 hir'isuu teettaa r ta'a. Kanaafiyyuu meeqa ta'a? 180 hir'isuu 60 jechuudha. Kanaafuu cos of 120 digrii ta'a jechuudha. Hir'isuu F2. F2 keenya 18 niwutooniidha. Walqixa F2 X'dha. F2 X'n walqixa 18 baay'isuu cos of 120 18 baay'isuu cos of 120 negatiiva 0.5 jechuudha. Kana booda meeqa nuu ta'a? F2 X'n keenya walqixa 9 ta'a jechuudha. Baay'ees 9 niwutoonii ta'a jechuudha. Asuma yeroo barreeffannu F2 X'n walqixa negatiiva 9 niwutoonii yoo ta'e. F2 X keenya akkasitti erga argannee F2 Y keenya yeroo barbaannu F2 Y'in kanadha saayinii fayyadamna si'isi. F2 Y'in walqixa F2 times sin of theta. Akkuma sin of thetaani teettaan keenya asii kaaseetu hanga asitti kan deemu ilaalla. Innis 180 hir'isuu 60 jechuudha. F2 keenya 18 times sin of 100 sin of 120 jechuudha. Digirii F2 Y'in walqixa 18 baay'isuu sin of 120 0.8 jaajaa 0.8 jaajaa 18 baay'isuu duwwaa tuqa 8 jaajaa ammoo F2 Y gaaristu 15.6 niwutooniidha. F2 Y keenya kan arganna. F2 Y'in walqixa kanneen akkasitti arganna. Kan nuti gaafatamne magnitude of the resultant vector and its direction. Magnitude isaanii gaafa barbaannu asiitii F1 X qabna, F2 X asii qabna, F1 Y, F2 Y akkasitti jira. Kanneen yeroo kompoonentii isaaniitiin walitti daanu summation of Fx walqixa F1X plus F2X. Idaamni kallattii horizontaalii irra jiru jechuudha. Kanneen horizontaalii irra jiran isa kanaa fi isa kana walitti daana. Innis F1X keenya 13 niwutooniidha. Ida'uu F2X keenya immoo maayinus 9 niwutooniidha jechuudha. Kanneen gaafa walitti daanu 13 hir'isuu 9 ta'a. Summation of Fx walqixa 4 niwutooniidha. Summation of F1 idaama kallattii olirra deemaa jiru. Inni immoo F1Y fi F1Y plus F2Y. F1Y 7.5 niwutooniidha. Plus F2Y immoo 15.6 niwutooniidha. Yeroo kana idaanu 23.1 niwutooniidha jechuudha. Summation of Fy kana nuu ta'a. Fx keenya 4 niwutooniidha. 4 niwutoonii amma iddoo kanatti fakkeenyaaf kun 4 niwutoona jenna. Fy keenya immoo isatti qaxxalee 23.1 niwutoonii achi ol jechuudha. Inni kun immoo achi ol 23.1 niwutoonii haa ta'u. Fr keenya yookaan
force of resultantii keenya magnitude keenya jechuudha. Isa gaafa irraa baafannu inni immoo asii kaasee akkasitti asii baafanna. FR keenya jechuudha. FR keenya ta'ee asii immoo aangilii keenya qaba yookaan daayirekshinii keenya isa gaafatamu jechuudha. Kuni magnitude of resultant yoo ta'e inni kun immoo aangilii keenya yookaan daayirekshinii keenya jechuudha. FR keenya kan yeroo barbaannu Pythagoras formula fayyadamuu barbaanna. FR keenya walqixa under radical of fy square plus fx square dha. Karaa magabaabaa jechuudha. FR walqixa under radical of 4 square plus 23.1 square. Kana booda magnitude keenya walqixa 4 square ta'uu 23.1 square kan inni ta'u 23.4 niwutoonii ta'a. Kana ta'a jechuudha. Kana jennee asitti 23.4 teettaa keenya gaafa barbaannu teettaan walqixa tan inverse of opposite over adjacent opposite in fy dha. Fy over adjacent fx. Teettaan keenya walqixa tan inverse of fy 23.1 qabna irra asii 4 qabna fx keenya. Teettaan walqixa 80.2 digirii arganna. Kanaafiyyuu walumaa gala deebiin keenya magnitude keenya yookaan FR keenya 23.4 niwutooniidha. Aangiliin keenya immoo yookaan daayirekshinii keenya immoo 8.2